oduu gammachuu ilmaan Oromoo naannoo Washington Seattle USA jiraatan maraaf baga gammaddan bilisummaa konsertiin gara keessan dhufaa jira. Ebila 30 yookiis April gaafa 30 magaalaa Washington Seattle keessatti qophii addaatiin isin eegu. Artistoonni Oromoo qaqqaaliin shananuun yoo biyyarraa dhufan gara keessan dhufaa jiru. Ebila gaafa 30 beellamni keessan Avenue Jampootti walagaru teessumsa 42 duwwaa 8 Ravenel Avenue South Seattle Washington 98 11 galgala keessa sa'a 9 irraa ulaan banama. Artistoonni keenya qaqqaaliin Zarihuun Wadaajoo kadammartuu almaakiya falmataa biyya goota jajjabee shukuri jamaa malee farda gurraacha gamarra kaachisanii farda gurraacha gamarra kaachisanii yaana dinku dalawa koreedhaan ijaaran meeshaa muuziqaa taphachuun kan beekame artist yookaan Daawud Taasisas ni dhufa. Gaaffii qabdan maraaf lakkoofsa bilbilaa 2 yookaas 7 413 bilbilaa. Minnoo Shawaa Entertainment ilma bobantii taana bilisummaa concert Washington Seattle ebila gaafa 30 beellamni keessan Washington Seattle ta'u gadaan gadaa bilisummaa. Ijoollee dhageessanitti muni wanta majarame isinis hin dagatinaa kottaa harmee keessan abbaa keessan hundumaa wajjin kottaa bashannanaa isiniin jedha Shawaa Entertainment. Bilisummaa ta'uu galanni isaanii barattoota keenya. Bilisummaa ta'uu galanni isaanii barattoota keenya. Kiiloo wareegama qabsoo